Ani maqaan koo weellisaa fi akkasuma walaleessaa ammallee gara barreessatti dhufaan jira. Ijoon seenaa Toleeraa Morodaan jedhama. Kan itti aanumaa inni etteeyyuu? Haa bultu dubbiinidha. Haa bultu dubbiin. Haa bultu dubbiin jedha abbaan koo kan bulee waa harkaa. Ni fayyiti gaaf tokko madaan koo guyyaan koo ni darbaa. Ni darbaa. Barri kun ni darbaa. Ni darbaa. Barri kun ni darbaa. Ni darbaa. Karoorseef ni darbaa. Dharri haqa sakaalee kufeen cabuu dhugaani qilleensi nama arramu markaan ta'uu dhagaani. Dololloon nama nyaatu galaana nama geessa dubbiin jabana kana onnee nama madeessa. Sirbakki immoo wanti adda taasisu walaloo saalleefumaaf barreeffatta ofii keetirrallee darbitee namoota hedduudhaaf akka walaloo barreessite quba qabna. Mee eenyuudhaaf barreessite walaloo hagamis barreessitee namoota kennitee? Waliigala sirba 174 namaa kenneera. 174 namoota meeqaaf? Namoota hanga 80 ol nan beeka. Kan inni maqaa isaallee hin beekne erga sirbi ba'ee fa'aa argu jira. Ashamaa harka fuunee hordoftoota Biriij Miidiyaa biyya keessaaf biyya alatti argamtan marti keessa. Nagaan keenya jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqawwechaa kun qophii keenya Biriij Aartii torbeetti al tokko isin bira ga'udha. Qophii keenya irraatiin immoo keessummaa addaa qabannee isin biraan ga'uuf jirraati. Qopheessitoonni qophii kanaa ana Qiddist Baqqalaa fi akkasumas eebbisaan jiru. Faana ta'uudhaan kan qopheessinu keessummaan keenya irraa eenyu kan jedhu eebbisaa wal barsiisaa. Haga xumura qophii keenyatti turtii akka waliin qabaatan affeerra keenya jalqabaatii turtii gaarii. Ayyee galatoomi Qiddist. Ani har'a baay'ee naasa'u duraan dursee daawwattoota keenya na'uuf kolchaa hin jedhaa. Sagaleen kiyya akkuma dhaga'amu kan baramirraa amma dhaga'amuuf kan namatti tolu miti. Kanaafuu baay'ee naasa'u har'a waltajjiin kan kee fi kan keessummaa keenya ta'a. Egaa keessummaan keenya har'a weellisaadha, walaleessadha. Yeelluu fi walaloo kan barreessudha. Akkasuma namoota baay'eef illee kan barreessaa turedha. Amma immoo kitaaba walaloo fi akkasumas kitaaba xiinsammuu qabatee kitaabota lama qabatee yeroo dhiyootti isin biraan gahuuf yaalaa jira. Egaa keessummaan keenya eenyu inni tufaa barsiisu gara keetitti deema. Ayyee galatooma isinillee keessummaa keessan godhatanii waan naaf affeertaniif guddaa isin galateeffadha. Ani maqaan koo weellisaa fi akkasuma walaleessaa ammallee gara barreessatti dhufaan jira. Ijoon seenaa Toleeraa Morodaan jedhama. Kanan dhaladhee godina Shawaa Lixaa Naabuunaa ganda qotee bulaa Oborraa yoo ta'u, amma immoo kanan jiraadhu asuma godina magaalaa Shaggaree kutaa magaalaa Sultaati. Akkas. Ayyee baga nagaan dhufte. Egaa seensa keenya irratti akkuma Qiddist kaastee qophiin keenya Biriij Aartiidha. Atis immoo har'a Biriij Aartii irratti keessummaa keenya taatee waan dhuftee fi waan asitti argamteef guddaa galatoomii. Aartii irratti haasofnaa. Har'a egaa aartii gosa tokko qofa irratti miti kan haasofnu. Waa'ee walaloolee kaasuun keenya nafu. Maqaadhuma isaarraa iyyuu gaafa kaanu ijaan seenaa Toleeraa. Ijoon seenaa Toleeraa. Ijoon seenaa Toleeraa. Ijoon seenaa Toleeraa. Maqaa bareedaadha. Egaa har'a walaloon irratti haasofnaa. Walaloon maalinni? Walumaa galatti aartiin maalinni? Qondaalli keenya keessummaan keenya kanarraa weellisaadhas sirbillee maalinni kan jedhu haasa'uuf carraa bal'aa qabna jechuudha. Irra deebiin baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan nu eegdani. Tole gaaffii keenya jalqabaa kan ta'u akkamitti karaa aartiitti dhuftee haala kamiin karaa aartii keessatti argamte? Kanuma wal qabatee aartiin humtuu maalinni amma gosa inni gosa aartii garaagaraa irra jira waan ta'eef barreessadhas aartiin humtuu maalinni jennee haa kaanu. Ati immoo akkamitti akkuma gaaffii kaaste gara aartiitti jooyin goote? Aartiin anaaf jireenya kooti ani ijoollummaadhaan xiqqoo osoo mana barumsaa hin galiin obboleessa koo tokko jira. Yeroo sanatti sirba sayyoo dandanaa kana dhagaadhaan dhaggeeffatu beektee kaasettiidha. Gadi qabee waan dhaggeeffatuu fi anis gadi qabee tan jala waggaa inni hin jirre dhaggeeffadha beektee sirba sana.
yeroo sanatti qaama kootu naganee obboleessi koo qabeeddii namna kennee sayyoo dandanaa sana hoggaan dhaggeeffatu maaliif jechuu isaatiin jedhaani umuriin kiyya waan hin geenyeef obboleessa isaatu inni horii midhaan namaatiif kinaan rukutee kanaafi naan jedhetiin na bira na dabarsa beekte. Sana booda gara fuulduraatti maal ta'uu feetaa hogganaan jedhani weellisaa ta'uun barbaadaan jedhaan sa'aatuma sana jechuudha. Sanarraa kan ka'e aartii jaalachaatumaan guddadhee utuman aartii jaaladhu gara bara barumsaan galee barataa kutaa lama ta'een walaloo barreessuu eegalee jechuudha. Barataa kutaa lama ta'ee hoggaan walaloo barreessuu eegalu sana barreessuuf dubbisuu manumatti fixeen. Maatiin manumatti na qo'achiisaa turanii. Manumatti fixeen naqee gaafa naqu wanti anaaf haaraa ta'e hin jiru baay'ee kutaa tokko gangalu nama 241 waliin addaraasha keessatti baradhee gaafa sana barreessuu dubbisuun hin danda'a kutaa lamatti gaafa darbu walaloo barreessuun eegalee jechuudha. Wanta yeroo sanatti hin raaffanne Dooktor Yeroosaan Zawudee amma hospitaala Paawuloos kana hojjeta. Inni immoo kutaa 4 baratana dursa dooktoraan ta'a jedha. Walaloo koo sana kan naa gulaalu isaadha jiricha. Jirichatti gaafa jalqaba walaloo eegalu HIV jedheen barreesse. HIV jedheen HIV yaa kokotteessaa yoo nama qabe distii banaa bulee nama fakkeessaadhe walaloo sana barreesse Dooktor Yeroosaan walaloo sana gulaalee walaloo sana gaafa walaleessu kitaabolee hedduu na badhaasanii manni barumsaa jechuudha. Sana booda ergan sana badhaasa sana argadhe immoo caalmaatti akkan cimu fuulduratti illee mul'ata akkamii akkan ta'u nama akkamii akkan ta'uu danda'u deebisee namni akkamii kiyyaa immoo akka hin jirre murteessee tan gara hojiitti galee jechuudha. Namni akka kiyyaa ana malee hin jiru waan ta'e jedhuun of amansiisee jechuudha. Maanguddoota biratti guddadhee maanguddoonni isaan biratti guddadhees immoo afoola waan hedduu waan barsiisaa turaniif barnoota mana barumsaatii argadhu caala barnoota maanguddoota biraa argadhu tuntu akkan caalmatti aartii leellisu na godhe jechuudha. Okay, sana booda garuu ka'umsi kee walaloo haa ta'u malee amma walaloo barreessaa jirtasi hin kaasna kitaabota lama amma akkasii harka jiran xumuramaa akka jiran quba qabna gara boodaa hin kaasna garuu sanarra immoo sirba irratti baay'ee bara dheeraa akka hojjette sirboota namoota baay'eefis akka hojjette walaloo fi yeedaloo akkasumas atumtillee gara sirba 10 olii akka qabdu. Mee sirboota kee keessaa amma tokko yaadanneetu itti adeebinu sirboota kee kan baay'ee jaalattume sadan mee mata duree isaanii naaf. Sirba baay'ee jaaladhu tokko obsineedha. Obsinee. Obsinee yeroo sanatti beektee guyyaa tokko waraabee gara gulallee kana dhufne hojii namaatiif. Magaalaa Finfinnee kanatti kiliippii waraabuun qabaa jennaan simiti haa caaluu kanan jennee naan jedhe beektee nama tokko maqaa miidiyaa irratti maqaa isaa kaasuun barbaachisu. Ani nama guutuudhaan jedheen saa sanatti ni waraabaan jedheeni garuu carraan uffata illee tingireeffadhu waan hin qabneef shamizii tokko nan hojjedhe obsinee saa sanatti. Obsineeto obsinee warra keenya yaa obsinee warra keenya obsineeto waaqaa jenneetu hunda dhiisne madaada barkeessi keenya. Obsineeto obsinee warra keenya yaa obsinee warra keenya. Obsineeto waaqa jenneetu hunda dhiisne madaada barkeessi keenya. Baraaraddaa warra keenya tunduu gamoo holijaare wal jibbinee addan baane dhugaa barbaacha facaane afaan firaa keessi diina ormii malaan nutti duule dukkanni cilli mataatus aduu bahuu dhorkitiire karcha malleen farduma marguma nyaanne malee. Ati dura kiyyuma gargar nu baasan malee uruuf tiraaree mana gamoon tarree qabate tiskeetu loon gurgura bara dhugaan jallatee sirba sana shamizii yookiin immoo shurraaba takkaanan finfinnuma keessatti waraabee jechuudha. Baay'ee itti rakkattee hojjettee jechuudha. Sana baay'ee waan aarsaatti kaffalee istiidiyoodhaallee bayi jedhanii guyyaa tokko barandaa sissaaba istiidiyoo taa'ee bu'aa buleera. Maaliif baay'ee? Bakka an kiyyasaan maallaqni gadi bu'aadha. Ani qarshii gaa akka ormaatti hin kaffaluu fi sanarraa kan ga'e warra qarshii gaarii qabu sana hojjechuu waan yaadanii fi ani immoo likiin kiyya balaadha beekte yoo naare du'a isa jedha sun amma dhaga'u isaa sanatti jechuudha. Nama sana rukutuu waan dhabeef yookiin aarii kiyya bahuu waan dhabeef
gadi bahee bu'aa ture. Ergan sana darbee booda isa ergan dabarsee abultu dubbiin itti darbee. Weelluun jalqabaati kun. Lakki kan jalqaba sanaan dura dacheen dhiiga taatee sirboonni warraaqsaa naannoo 2004 2005 kan dalagee jiru. Isa asitti yeroo sana akkas dhiibbaan hin jiru beektee istiidiyoon as dhiyeenya kana dhiibbaan tokko tokko dhufe malee jechuudha. Obsineen yeroo dhiyoo kana kan hojjetamedha. Obsineen waggaa 7-8 lakkoofsisteerti. Obsineen garuu akkuma ta'u ta'ee hojjetamee baheera. Hojjetamee kilippisaa hojjedhe. Kan itti aanumaa inni etteeyyuu? Haabultu dubbiinidha. Haabultu dubbiin. Haabultu dubbiin jedha abbaan koo kan bulee waa argaa. Ni fayyiti gaaf tokko madaan koo guyyaan kun ni darbaa ni darbaa kan obseef ni darbaa ni darbaa barri kun ni darbaa ni darbaa guyyaan kun ni darbaa. Dharri haqa sakaalee kufeen cabuu dhugaani qilleensi namarramu markaan ta'uu dhagaani. Dololloon nama nyaatuun galaana nama geessa dubbiin jabana kana onnee nama madeessa. Sagalee bareedaa walaloo bareedaa sirbakki immoo wanti adda taasisu walaloo saalleefumaaf barreeffatta ofii keetirrallee darbitee namoota hedduudhaaf akka walaloo barreessite quba qabna. Mee eenyuudhaaf barreessite walaloo hagamis barreessitee namoota kennitee? Waliigala sirbaa 174 namaa kenneera. 174 namoota meeqaf? Namoota hanga 80 ol nan beeka. Kan inni maqaa isaallee hin beekne erga sirbi bahee fa'aa argu jira. Yeroo tokko tokko beektee yeroo ijoolleen istiidiyootti walaloo sadarkaa isaan eegne fidanii dhufanii tasa carraa qabeessa ta'anii achi jira taanaan inni hojjisiisu sirbicha. Maaliif jennaan itti gaafatamummaan qaba waan ta'eef. Aartiin matumti ishii ka jalqabuma gaafa duubatti isin deebisuuf hin taane aartiin kun jalqaba gaafa leenjii xiqqoo tokko aartii irratti faranjii wayii nuu kenne aartii jechuun dinqisiifannaa jaalachuu fi nageenya irratti eeguudha. Dinqisiifanni immoo maal dinqisiifatta jennaan uumama waaqni uume kana dinqisiifatta. Erga dinqisiifattee ni jaalatta. Erga jaalattee immoo nageenya isaa eegdaa jedha. Erga akkas ta'ee wanti kun sirriidha. Aartii kana keessa hin jira. Walaloon nam tokko sadarkaa isaa eegganne yoo ta'e akka inni sadarkaa isaa eeggatu gochuudhaaf aarsaan itti kaffala beekte. Saa sanaan nama sanan deeggara malee yaaddadhu beekte maqaa nama sanaa. Yeroo sirbooti baay'een ba'anii maqaa koo irratti arguufaa jira. Deebisee immoo kan maqaa koo awwaalufaa jira. Egaa sirba fudhatanii booda. Namni hojjetamee maqaa caqasuu didu jira. Akka waan beekamtii isaa yookiin immoo kabajni isaa irraa irratutti kan of ilaalullee namni ni jira jechuudha. Yeedaloollee kennitee beektaa? Sirboota hedduu jira. Fakkeenya sirboota baay'ee uummata biratti jaalataman keessaa Tafarii Taaddasaa Dubbii Kijibaa baay'ee uummata biratti jaalatamaadha. Akkasuma Geetachoo Nugusee hin barbaannu kan jedhu sun baay'ee uummata biratti jaalatamaadha. Akkasuma Jaaraa Ligaabaa Walee Xiyya Walfaanee uummata biratti baay'ee dhageettii argatee namoonni hedduun illee bilbilanii hiika isaa sirboota keessatti hiika isaa kan wallaalan illee ni jiru. Asuma dhiyeenya kana immoo michuu leencaa kan toleeraa ittisa. Turun ji'a lamaan dura bahee Shimallis Abbaabuu kanallee walaloosaa ana tura deebi'ee isaan sordi godhee hojjete. Hedduu jiru jechuudha sirboonni kan nama lakkaa'aman jechuudha. Mee kanatti hojiilee hojjette keessa sirriitti itti gammaddee maqaa koosii sirriitti dhadhaachiisaa yookaan immoo itti gammadeera walaloo anati jettu. Egaa amma ijoolleen kee hunduu qixuma si mararu beekte. Garuu sirboonni ani hojjedhe keessaa kanatuun sirriitti na jaaladha jechuu hin danda'u. Sababni isaa akka dhalaati aartii keessatti hundi isaa aarsatti kaffaleen hojjedha, hirribatti dhabeen hojjedha. Jechoota godinaalee Oromiyaa kana giddu galeeffatteetu hojjetta gaafa walaloo tokko hojjettu. Sanaaf jecha hunduu naaf qixa beekte. Dhageettii isaanii uummata biratti ol ka'uu ta'uu haa baatu gadi bu'aa ta'u yeroo baay'ee aartiin as dhiyeenya kana tuuvoozoo baay'ate beekte. Aartiin immoo tuuvoozoo osoo hin taane dhugaadhaan deeggaramti sii galee. Sirboonni hedduun baay'ee sirbamanii osoo mul'atiin kan ta'an jiru.
Kanaaf hundumaa qixan jaallatee galee hojii kana keessatti. Sittaa tolu. Ati ijoollee namaa. Lakkan maal jechuu kan barbaade si galee lakki abbaan ati kenniteef suni akka gaariitti si hojjeteet hojiin kee jira miti hojiin bareedaan ati barreessite suni garuu gaafa abbaa ta'e qaama ta'e bira dhaqu haala ati barbaadduun si hojjetame kan ati sitti gammadde hojiin jiru. Baay'ee gaariidha. Hojiin baay'ee akkaataan sadarkaa eeggatee akkana yaadatti hojjetame keessaa dubbii kijibaa. Gaaddisee kiyyaa Antafarii Taaddasaa akkasuma waleetiyya wal faanee ijaaraa ligaaba Geetachoo Nugusee illee sadarkaa isaa eegee hojjete akkasuma Toleeraati isaas illee ijoollee hedduudha akka Darajjee Dagguufa Daawwaa Katamaa kan jedhamu illee ni jira haadha naatoo kan jedhu qixa barbaachisuun hojjetaniiru ijoollee baay'een jechuudha. Garuu achi keessatti maal ta'e hojiin kun gaafa hojjetamu lukkuun amma humna shilfooftiidha Oromoon gaafa mammaaku beekte hanga danda'ame uummata biraan aarsaa kaffaleetuma gaa hunduu si galee hunduma kanaafuu qixuma jaalatta beekte isa sadarkaa isaa eegee hojjetes isa gadi buusee hojjetes qixuma jaalatta yaada jedhuufani. Uummanni harka caalu kan laale. Harka caalu baay'inaan kan laalame dubbii kijibaa fi walee kiyya wal faanee michuu leencaa fi hin barbaannu Geetachoo Nugusee baay'ee jaalatanii. Deebiin keessiif deebi'eera. Okay, gara 2005 2006 mee duubatti deebina. Sirboottan kee kan isaa as bahan irraa kaane waan ta'eef 2005 naannoo 2005 sirboota duraa hojjette keessaa lafti dhiigan maal taate? Dacheen dhiiga taate. Dacheen dhiiga taate. Yeroo sana akka carraa 2002 sababa filannoo kanaaf beektee akkasuma yeroo sana miseensa paartii kaafaa waan ture. Kaafaa turte. Yeroo sana dararaa hedduu ture beektee ijoollummaas nan qaba. Ijoollummaa sana wal qabatee waliin gadi na ari'uu maatii illee akkasuma ni jedhu illee na hidhuu umuriin hin geenye jedhu na gadhiisu. Otumaan kanaan jiruun 2002 mana muuziqaa dhaqee dacheen dhiiga taatee kanaa oduu isaa hojjedhe beekte. Dacheen dhiiga taatee dhiigni ilmaan keenya cobdeen lafa yaate. Bokkaadhii garoobee fakkaatti dacheeni alagaatti hidhatteet lammuma shiimiitiin galtuufi gadeen. Biyya abbaan biyyaa jiru malagaan keessa yaateem sabboontonni biyya koo rirriitti hadiinaa taate. Karra saasanna hame kaanidhaan gidirfame kan biyya hari'ame. Dubbachuuf wallaalle akka yoo dubbatanoo yakka. Nadeessi harmeen kiyyaa takkaalleetti hin gaabbitu. Dhiigni koos yoo lolaheem lubbuun kiyyas yoo baheem Oromiyaa haa bitu. Rasaasni nan hoogganu osoo hooggana taheem dargiin aangoon gadhiisu. Daa'ima waggaa 7, 8 fi 9 maal yakkinaan ajjeesu. Jireen yeroo sana kana dalagee. Wantichi wanta yeroo san jiru sirriitti kan mul'isudha baay'ee jechuun. Ati kaasteerta sirbaani wanti kun wanta peenii dhukkubbii yeroo san jiru sirriitti isarratti hojjechuu barbaaddeti. Yeroo sanatti hojjedhee ooleen bullee achumaan qabame. Qabame. 2003 moo 2002 kun? Kun lamaan hojjedhee sadi tureen kutaa 8tti darbeen kutaa 8 barachaa jiran fakkaata 8 achumaan qabame. Qabamtee baay'ee turte. Qabamee achumaan ambona godina nagashanii. Ergan godina galee immoo godinni aanaa gana deebisee aanaa mirga obiitiin na baase. Sun na biraa fuudhee deebisee amma immoo 2005 deebisanii kutaa 9 baradhaan na qabanii. Sana booda dararraa hedduu turte dararraa yeroo sana barsiisonni koo yeroo sana aarsana wajjin kaffalaniiru baay'ee isaanii kan na wajjin hidhamellee jira dabarsanii hin kenninu jechuudha. Yookiin immoo barataa keenya kana wajjin hidhamuu qabna jedhanii warri na wajjin hidhamee jira yeroo sanatti jechuudha. Hanga du'e jedhanillee maatitti boo'icha himan birasii tureera.
namoota 6 turre dhumaniiru hundi isaanii jedhanii maatiitti boo'icha himanii maatiin namni kan boo'icha taa'ellee jira. Harmeen koo akka carraa gara jabeetti ho'iiti. Gootummaa qabdii gaafa reeffa arge malee hin boo'atte ishiin. Gaafa reeffa arge hin boo'a yoo du'es immoo bakka dhiiratti du'e maaltu na boochisaa jetteen jennaani waan dubbatan dhabanii jechuudha sa'aatii sanatti. Akka carraa kana isaan jedhan na babbaqaskaniiti. Si waraanan. Na waraananii uffata koo sana dhiigan wanni godhaniit giincitti gatanii beekte. Isa uffata sanaachi namni argee bakka asitti bineensi nyaachuun didu kan jedhan wanni jedhanii akka carraa magaazana wayii keessa ji'a 6 nu tursanii. Ji'a 6. Erga achi turree booda abbaan duulaa akkamiin akka dhufe hin barre abbaa duulaatu dhufee achi nu yaase jechuudha. Kanaaf dachee dhiiga taateen dhiiga keetiyyuu dacheetti dabale. Egaa eebbisaan maal seete aartiin aarsaa gaafata. Quuqama hawaasa kee keessa jiru immoo karaan itti ibsattu karaan tokko aartii dhumaan. Aga aarsaa itti kaffaltetti immoo waanuma baay'ee keessa darbiteeti guyyaa har'aa kana kan arge cimina keetii fuulduraafis immoo tarkaanfii tokko lama akka tarkaanfattu duuba kee ilaaltee fuuldura keetiif akka otoo abdiin kutiin akka deemtudha kan si taasistu kuni waan bareeda dabarsitee. Akkuma atu jette namni aartiitti bobba'e tokko yookaan immoo namni kaka'umsi aartii keessa isaa jiru yoo dhumateef malee rukutameef hin hafu. Osoo waan fakkeenyaa amma artistoota ajjeesuun yookaan reebuun aartiin hin bada osoo ta'e warra keenya gameeyyii warra darban ati akka carraa ta'ee lubbuun haftee waan baay'ee hojjechuuf caarromteerta. Kuni galata rabbiiti. Fakkeenyaa warroota duratti warroota eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Warra dhiyoo kanaayyuu kan nuti yaadannu naannoo 90moota keessaa kan akka Eebbisaa Addunyaa akkana siqitiyyuu immoo dhiyoo kanaa kan akka Hacaaluu osoo Eebbisaan du'e jedhee Hacaaluun itti cabsuu dhiisee ajjeesanii aartii balleessuun yookaan aartistii balleessuun inuma danda'amayyu. Garuu hin danda'amne wanti ta'e si keessa jira taanan hamma sii dhumtutti inuma itti deemta. Boqonnaa siif hin kennu. Boqonnaa siif hin kennu beektee wanta keessa keetii yoo baaste amma guyyaa tokko yeroo baay'ee hiriyoonni koo maraatuudha. Dubarallee footoo isaanis ni kennuu danda'a. Hiriyoonni koo baay'ee maraatuudha jechuudha. Perfeektii daa'imaa fi maraatuu baay'een jaalladha. Maal jedha maraatuun kuni fuudheetanii gaafan kaaffee deemu namni hundi nahee maaltu sinnaasisa nama guutuudhaan jedhanii beektee namoonni kaan hin nahee rasisti kan itti ta'anii taayitii waan barbaade jedhu waan si gammachiisu jennaan maraatuun kun maal jedha wanti nama gammachiisu waan garaa ofii keessa jiru baasanii dubbachuu qofaadha jedhe maraatuun. Baay'een neefsifadhe jechuudha saa sanatti. Wanti dhala namaa gammachiisu waan of keessa jiru baasanii dubbachuudha jedhe. Akkasuma kanaaf aartii keessattis albuuda keessa kee jiru sana baastee dhalootaaf kennuun dirqama keeti. Fudhattee duute taanaan ati hattuudha. Sigalee hattuudha namni dandeettii isaa oskee fudhatee du'amu iddoo baay'ee sammuun beektota hedduu iddoo awwaalaa jira sigalee. Otoo dhalootaan kennii fudhatanii du'aniiti iddoo awwaalaa jira jechuudha. Namni immoo beekumsa jalqaba ittiin uumame sana dandeettii ittiin uumame sana of keessaa baasee dhaloota hin kennii fudhatee yoo ta'e namichi sun hattuudha sigalee. Hattuudha dhaloota jalaa waa hate. Ati gaafa gara dachee kanaa dhuftu beektee dachee kana balleessuuf odoo hin taane fooyyessuudhaaf dhufte. Lafoora deemurra jedhaniis fardaan deemanii fardaan deemurra jedhanii konkolaataan deeman. Konkolaataan immoo jedhanii baabura taasisan. Baabura immoo xiyyaara godhan. Warri kana kalaqaa deeme kun warri taatee kana gochaa deeme kun addunyaa kana jijjiiruudhaaf si galee. Kanammoo aartii keessa jira hunduma isaa jechuudha. Aartiin kallattii qajeeshiti. Akkuma dinqisiifannaan dura sinii kaase sana dinqisiifachuu jaalachuu fi nageenya isaa eeguu akkuma jenne sana akka isteeppi sana sadarkaa sanaan deemti si galee aartiin. Kanaaf albuuda si keessa jiru baastee dhaloota kennuun dirqama akkaataa dandeessuun. Fakkeenya kitaaba tokko yoo barreessite fuula 200-300 qabaachuu danda'a. Muuziqaadhaan immoo daqiiqaa 5 gidduutti waan kitaabni fuulli 200-300 qabu sana hubachiisuu dandeessa nama akkuma salphaatti jechuudha.
Kanaaf yaadni kiyya yeroo hunda kan ishiin gara aartiitti na hidhamte dhalootumaan kennaa haa taatu malee faayidaa isaas giddu galeeffadheen namoota addunyaa kana bu'aa buusan illee akka biyya keenyaattis ta'e akka addunyaatti bu'aa buusan jiru aartiidhaan. Akka biyya keenyatti ani baay'ee bu'aa guddaa hojjetan jedhee warreen ani baay'ee dinqisiifadhu kan Wasanuu Diidoo faati. Wasanuu Diidoo gaafan taa'ee yeroo tokko yaadu yeroon boo'u jira jechuudha. Maaliif goota gita hin qabneedha. Gaafa afaan Oromootiin maseenqoo hin rukutiin jedhan inuma rukutaadhee maseenqoon gaafa rukutu duutitti murtaa'e beekte. Gaafa duutitti murtaa'u gaafa guyyaan du'aa sun fannifamuuf gaafa ga'anii waan garaa kee dubbattaadhaan sa'aatii sanatti waan garaa kee baafadhu dubbadhu jedhanii jedhan sa'a sanatti. Jennaan anaa fi maseenqoo fi mootii koo walitti nu fidiiti sana boodan gara hireessa deemuudhaan murteeffate. Sana booda Haayila Sillaasees waamanii maseenqoo isaas fidanii fi Wasanuuf maseenqoo biraan geenyaan Hasaayinoon maseenqoo isaa rukuteeti Haayila Sillaasee suma si geessa bakka duutiin jirredhe Haayila Sillaasee faarse. Sana booda afaanuma inni jibbu sanaa faarse bar. Afaanuma Oromoo sanaan sirbine aniin. Afaanuma Oromoo sanaan Haayila Sillaasee faarse. Namicha kana bilisa baasa bayeran gadhiisaa jedheen. Gaafa sana kan inni aarsaa akkasii kaffallee sana booda hin teenyu maalumatti teenyaa sirbee arra fidinuu biraan ga'e sii galee. Sana qofa osoo hin taane artisti Birraatu Lammaa afaan Oromootiin sirbee morma isaatti dhagaa gurcuu hidhanii galaanatti gatanii aduudhanii. Gurcuu baatee guyyaa 4 galaana keessa bu'e donduin akkasitti nu bira geesse sii galee. Bu'aa isaan guyyaa sana hojjetan tun nuti arra daraarree jechuudha. Dhaloota nuuf booda jiru irratti immoo firee ta'a jechuudha. Aartiin aarsaa agarsiis hin qabdi. Faayidaa hedduus ni qabdi. Jijjiirama hedduus illee ni fiddi jechuudha aartiin. Kami ati aartii keessa hojiilee garaagaraati kan hojjettu. Muuziqaallee yaaltaa akkasuma walaleessitaa yeedaloollee akkasuma hojjetta. Mee ati sirriitti otoon irratti hojjedhee kara kanaan more focus godhee otoon kanarratti hojjedhee nan gammada kan jettu walaleessuudha moo sirbuudha moo mee yeedaloo irratti hojjechuu barbaadaati? Nama sirriitti kanan yaadatti kennee irratti yeroo hunda hojjedhu walaloodha. Sababni isaa walaloo irratti dogongoroota hedduu argaa oola. Yeroo dogongora sana argu immoo na aarsa sii galee. Maaliif sirboota baay'ee keessatti amma faashina fakkaatee afaan biraatti dabalanii sirbu beektee weellistoonni baay'een buleeyyirra kaasee hanga weellistaa lafaa dhufaatti jechuudha. Inni dogongora seenaa uuma beekte. Fakkeenyaarraa sirba afaan Oromoo tokko keessa afaan bira dabaltee yoo keesse hoggaa 50 kana dhaloonni dhufu jechi sun afaan Oromooti jedhee morma beekte. Warri Oromoo jedhame sun immoo afaan tolfatee qaba. Akkaataa itti tolfatee qaba sii galee. Nuti Oromoo gaafa taane akka Oromootti jiraachuun dirqama keenya. Sii galee. Oromoon jechoota mataa isaa danda'e qaba. Jechoonni ashaawaan lagaa kun ammaarramee dhumuu danda'a. Jechi afaan Oromoo hin dhumu sii galee. Gaafa afaan biraa irraa itti as dabaltee wal konneekti gootee hojjettee muuziqaan afaan addunyaatti rakkoo hin qabu jennee daballe. Hoggaa 50 60 booda afaan sun afaan Oromooti jedha dhaloonni. Dogongora seenaati kun. Maaliif warri kaleessa lafee isaanii lafa ta'ee nu biraa deeme sun nu gaafatu sii galee. Warri kaleessa lafee isaanii lafa ta'e sun dogongora seenaa akkasii kana yoo hojjenne nu gaafatu. Kanaaf jecha kanan yaadatti kennee yeroo hunda walaloo irratti xiyyeeffadhee hojjedhuu fi dogongoroota seenaa kana akka nu uumamneef. Dandeenyaan afaan sana afaan barbaade sirbi muuziqaan afaan waliigalaati waan ta'eef. Afaan Oromoota Amaariffa dabaltee Amaariffa Oromootti dabaltee hojjedha jechuu suni dhiibbaa mataa isaa danda'e ni qaba. Dhiibbaan inni qabu maa inni boruuf dogongora seenaa fida. Fakkeenyaaf dhiyoo kana jechi asmaraa jedhu afaan Oromooti afaan Oromoo miti wal falmaa turan ijoollee wayii. Asmaraa. Asmaraa. Amma akkamitti jennaan inni tokko akkamitti fudhate asmaraa kana asmaraa as naanneessaatti fudhate.
Sigale. Inni tokko immoo laakki jechumti kun afaan Oromoo miti jechaan jira. Yaada wal fakkaate malee. Kana jechuun hamaa fi haamaa jechuudha. Deebisee hodhee fi hodhe jechaan adda baasta malee hodhe hodhe jecha kana galumsa isaanii adda baasta malee qubee isaa tokkodha. Kanaaf afaan Oromooti siin jedha. Boros deebi'eetuma afaan ati har'aa ergifateetti fayyadamte kan dhaloota waggaa 50 kanaatu balleessa wal falma jechuudha. Har'a nuti sirreessuu qabna. Kaleessa warri keenya akka isaa galetti quuqa isaa baafateera. Itti mammakeeti. Yoommoo hin dandeessa ta'e perfektiidhuma afaanuma nama sanatti himuu barbaade sanaan itti himuun gaariidha. Hin danda'ama. Dandeessee taanaan Ingiliffaan sirbi. Sigalee. Arabiffaan sirbi. Amaariffaan sirbi. Afaan dandeessee sirbi. Inni rakkoo hin qabu. Kan keerate garuu kan hojjetu si. Fakkeenya Ingiliffa yoo fudhanne mandara takkitti keessaa kaa'ate. Har'a afaan addunyaa kan taateef. Mandari takkitti sun keessa beektonni ba'aan afaanuma isaanii sana sirreeffatanii ittiin barreessan. Beektonni achi keessa. Dirqama beekumsa jara sana argachuuf jecha afaan sun baruun dirqama nuti ta'e. Yoo atis afaan keetiin waan sana dirqama gootee gadi qabdee jabeessitee hojjette. Dirqama akkuma ati afaan Ingiliffaa bartee mandara takkitti keessaa baatee afaan waliigalaa addunyaa Ingiliffi taate sana afaan keessa afaan kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Irratti hojjechuu kan qabu nuyi. Kanaaf aartiin immoo daqiiqaa 5 waa balleessa daqiiqaa 5 waa tosha waan ta'eef dogongorri uumamuu hin qabu. Walaloo irratti kan inni yaada yeroo hunda xiyyeeffadhuuf sanaaf jechuudha. Fakkeenya Qiddist wanti inni kaasaa jiru maa inni sirboota keessatti sirriidha amma ispeeshaalii yeroo dhiyoo kana akka fakkeenyatti faa kan kaasuu dandeenyu fakkeenya naanaa yaalammachuu koo naanaa sanaan durallee naa kaasaa ture. Addis Ababa biyya karcha malee maal barbaada minti falligaallee. Minti falligaallee waggaa 50 kana deebi'eetiin afaan Oromooti isheen jedhu. Dandeenyaan Amaariffaan osoo akka namni sun dhaga'u barbaade taanaan dimte gaariidha. Jechuun muuziqaan afaan addunyaa ta'us garuu immoo seenaa jiru, duudhaa jiru yookaan immoo afaan sabni kun qabu isa cimsaa itti deemuu wayya malee waan mormisiisu yookaan waan keenya hin taane dhaloonni itti aanee dhufu keenya jedhee akka fudhatu gochuu waan danda'uuf of eeggannoo akka jechuuti inni kan kaasaa jiru sirriidha. Baay'ee maal inni kanan sirraa ilaalaa jiru kiristiizimii irratti osoo hojjette yookaan immoo hojii ba'an irratti hojii walaloos haa ta'u hojii muuziqaa wantoota ba'an irratti jechuun karaa qabsiisuu irratti kiristiizimii jechuun na gargaara isinii hojiin tokko yeroo bahu hanqina maal qaba? Qulqulluun isaa maal inni? Sana yeroo baay'ee ogeessi muuziqaa tokko ni jira riyyaan kooti. Abbaan Meelbaa Istiidiyooti. Fiqaaduu isheetu jedhama. Yeroo baay'ee irratti haasaa turre waan kana. Kaleessa waggaa 50 dura sirbameet har'a waggaa dhaggeeffatu siin deema beekte. Weellisaa sun hin jiru du'eera. Sirbi isaa garuu jira. Har'a oddoo weellisaa sun jiru sirbi du'a. Sababni isaa maal inni jennee yeroo baay'ee irratti haasaa turre. Sababni isaa akkuma jalqaba isin jedhe aartiin tuufuusuudhaan sun taane dhugaadhaan deeggaramti. Kaleessa taa'ee kiraaraan taphatee har'a meeshaan ammayyaa hundi guutee hojjetamee qixa isa kaleessa sun ga'uu kan nu dhoowwe maa inni akkaataa nuti ergaa dabarsinutu dogongora. Dogongorachi jirti. Maaf jennaani ogeessaan mari'achuu irratti dhiibbaan ni jira sigalee weellisaa biraa. Ammas dhiyeenya kana weellistoonni hedduun waliin mari'achuu qabe malee kophaadhuma fiiga beekte fardi kophaa kaatu immoo ofuma colleessee haadhe miti Oromoo. Kanaaf irratti gara fuulduraatti kaayyoo ni qabna akkasumallee mana barumsaa gara fuulduraatti dhaabuudhaaf abbaan Meelbaa Istiidiyoo sun sagantaa kanaa qabatee jira. Kana biratti immoo inni yaadolee hedduu wal jijjiirra waan ta'eef nama keessa ture weellistoota hedduullee kan baase nama sanaadha.
kulaa miti gaa weellistoota irraa sadarkaa beekamoo ta'an hedduu isaanii isa toomishee yaasee jechuun hin danda'ama sii galee. Mee kanumaan wal qabsiisteeti aartiin kennaa gaafataa kennaa irratti dabaltee immoo muuxannoo fi fedhiidha kan barbaachisu. Isa irratti dabaltee aartiin barumsaan deeggarame immoo fuuldurri isaa ifa. Siis akkansi argaa jirutti waan baay'ee hojiilee baay'ee akka sirrataniif qeeqa baay'ee kaasaa jirta. Akkasuma immoo hojiileen ati hojjettu hojiilee bu'uurri isaanii bareedaa wayiiti. Maaliif jennaani ati gaafa hojii kana hojjettu jalqabaa amma fakkeenyaaf afoola irratti hojjettaa afoola afaan Oromoo seerluu gasaallee akkamiin akka hojjechuu qabdu ni beektaa. Kaasaatis kan jirru mee ati barnoonni isaa wal qabatee barattee jira moo kara fuulduraattis barnoonni barachuu yaaddee jira kana cimsachuudhaaf. Asirratti yaada bareedaa kaaste. Ani akkuma jalqaban isin jedhe kennaa anna keessa ni jira. Guutuu ta'ee akkam guutuu ta'u kan na taasisu barnoota ammayyaa osoo hin taane barnoota achi dhuftee warra kiyyaa barachaa dhufe. Achi dhuftee warra kiyyaa gaafan barachaa turetti ati amala gadhee qaba sinin jedhu beettee warri keenya. Dachaadhaan waa sitti hima. Dachaadhaan isaa sitti himan sana ofiif keessa barbaaddee argatta. Inni bu'uura naa ta'aa ture jechuudha. Kanan qeetti baradhee suntu hanga haaraa na oofaa jira malee inni saayinsiidhaan baradhe suni hin jiru na biratti zeeroodha. Yeroo baay'ee natti kolfu barnoota jechuun maal jechuudha naan jennaan bar tokko kutaa 10 baradhaa duubee daldaaluudhaan jedheen barsiisadhaan. Amma ammaatti natti kolfaa jiru jechuudha sababa sanarraan duubee daldaaluudhaan maaliif naan jedhe boru jiraachuuf. Amma barsiisaan jedheen waggaa 10 osoo gabaree mana namaa taa'ee raadiyoo kuma takka takkaanu kuma 10 qaba. Har'a garuu Omaayyuun qabu kan afaan duubee daldaalaan jira. Gaafan baradhee moddoo danda'a yaadame sana ga'e immoo kirediitii isaa kaleessaan kaffalaa kanaaf duubeedhaan jennaan natti kolfansi galee. Barnoonni aartii keessatti manatti namaaf beekte. Manatti akkaataa itti hibboo jennee guddanne mammaaskaan akkamitti akka erga dabarsaa guddatan maanguddoon illee akkamitti akka haasa'an jalatan guddadhe. Jalatti kanan guddadhee fi carraa taphaan arganneen ijoollummaa kaasee ijoollee wajjin taphachuuf carraan arganne nama guddaa wajjin oola yeroo sanaa cimaan guddoota wajjin oola. Ijoollee biran dhaqiin dhuufuusitti dhuufti yoo dhuufuusitti dhuufte utaaloo si qabanaan jedha jaarsi keenya. Maaliif akkasumaan jedha jedheen ergan guddadde gaafa naanne sodaa amala gadhee si barsiifti naan jechuu isaati beekta. Ani utaaloo dhumaadhee tan baqachaa ture. Ani utaaloo baqachaa jira daa'imni amala gadhee si barsiifti naan jechuu isaati si galee. Jalatti guddadhee mammaaska hedduu afuula bira darbee filsifannaa ofiisaa falasafee natti himaa ture. Wantoota sanaa walitti qabeen erga yaada naanneffadhee boodaan illee gara kitaaba xiinsammuu yeroo nyaate sanatti fidee jechuudha kan inni yeroo sana natti himaa ture jechuudha. Ergan sana ta'e immoo gumiiwwan hedduu keessatti mana barumsaatti ni hirmaadha. Diraamaa ni hojjedha, nan walaleessa wanta hundumaa hojjedha beektee koomeediis nan hojjedha. Kana keessa dhaabbanni NGO tokko leenjii gabaabaa yeroo baay'ee nama kenneera. Leenjii sana keessatti faranjii tokkoon baay'ee walitti dhiyaanne faranjichi waan baay'ee na barsiise waa'ee aartii irratti jedhechatti jechuudha. Wanti guddaan asuma akka mana keenya jiru natti hime faranjichi sii galee. Fakkeenya gamoo fa'aa fakkeenya nu fuudhee nu barsiise waa'ee aartii irratti. Gamoon mallattoo iyyummaa ta'ee nu barsiise. Mallattoo soorummaa osoo hin taane mallattoo iyyummaati gamoo ijaaruun jedhee nu barsiise. Konkolaataa bituun mallattoo iyyummaa ta'ee nu barsiise. Gaafa kana gara manaatti hin deebi'e jechuudha. Akkan qabeenya qe'ee sana kunuunsu duubatti deebi'ee akka yaadu na taasise. Maaliif jennaan waan lafti hin jirreef walirratti gala namni walirratti ijaaraa. Lafti yoo jiraate garuu asuma lafarratti ijaarata jedhee nu barsiise. Kanaaf isin immoo biyya kana keessa afuula hedduu jira. Waan biraa dhiistanii
afooluma maanguddoonni naannoo keessanitti haasaa oolu qofa osoo barreessitanii kitaaba ittiin jiraattu. Gaafa naan jedhu wanta maanguddoonni jedhan sana jala bu'uun isaanii hordofuutti hin deebi'e jechuudha. Durumaa ittiin jira caalmaatti immoo leenjii dabalataa sana gaafa argadhu ittiin fufe. Sana bira darbee kitaabolee ni dubbisa. Hiriyyaan baay'ee jaalladhu kitaabadha. Amma osoo nama wajjin hin taa'u hiriyoonni koo yookiin bilbilaaf kitaaba wal fagoote malee wajjin hin oollu naan jedhu. Otoo namni as guutee jiraate wacuu dhiisee osoo barbaadee kitaaba qabannaan hin dhaga'u. Otoo biyyi badaa jira jedhanii jechuudha. Kitaaba qabadhe taanaan hin dhaga'u sa'a sanatti. Yeroo kitaaba dubbistu immoo waatu sii dhufa. Walaloo sii dhufa. Yeedaloonni illee sii dhufa. Akkam godhu jettee yaadda jechuudha. Gaafa seenaa bareedaa tokko argitu seenaan kun akkas ture jedhee waggaa kitaabni sitti himu silaa kitaaba kan namni hundi dafee dubbisee too argachuu hin danda'u akkamitti kiriitti godhee gabaabse muuziqaadhaan nama biraan ga'uu yaada jedhuuf sii dhufa jechuudha. Kitaaba guddaa sana gabaabsitee akkaataa ergaatti dabarsitu. Fakkeenya jecha afaan Oromoo keessatti jechi tokkittiin hiika sagal qabdu fa'aa jirti. Takkittii ishii. Jechi takkittiin hiika sagal qabdi. Yeroo ittiin taltee waan baay'ee gadi argita. Eegalee fakkeenya dhiyoo kana muuziqaa wayii keessatti jecha garoo jedhu nama fayyadameeni garoo jechuun maal jechuudha mucaan. Garoo jechuun karaa biraatiin gara keeti. Karaa biraatiin immoo nama garaa keetiiti. Ergaa garaagaraa qaba asumatti laata. Yookiin garee keeti garoon. Yookiin immoo nama garaa kee. Yookiin immoo abbaa garaati. Arrabsoo sin taajjumatti deebi'ee jechi kun jechuudha. Jechi afaan Oromoo hiika baay'ee waan qabuuf akkaataa kamittaan waan baay'ee kana gabaabsee too ergaa dabarsa kan jedhu achi keessaa fuutee kiriit goota sii galee. Leenjii ani warri keenya irra qeetti leenjiyaa ture sun ishii kan ammayyaa sanarraa walitti as fidee daandiirra buuse sii galee. Sii galee. Malee barnoonni hanga xiqqoodha ni baradhes hin jedhamu barnoota jechuun of beeku. Ani eenyu? Addunyaa kana gubbaatti namni akka kootii hin jiru sammuu jedhu dura beekuu qabdaati. Addunyaa kana gubbaatti akka eebbisaa namni biraan dhalanne eebbisaa qofa jira. Namoota ragaa qabatamaan qaba. Maaf jennaan lakkuu yoo dhalatan addaan jira. Siigalee. Kanaaf ana malee namni biraan hin jiru gaafa jette wanta qabatte sana addunyaa kana jijjiiruuf dhalatte. Keemarti keetii yaaddeessaa maal jedhaa? Addunyaa jijjiiruuf dhalattee ganda dhaloota keetii balleessitee hin duwiniidha kitaaba isaa irratti. Kanaaf aartii irratti ofii kiyyaa ofitti murteessee hojjechuutti go'a jechuudha. Mana barumsaa caala manni barumsaa guddaan qe'ee jira waan ta'eef kan ammayyaa na fayyadneenaan. Yoo na fayyade wanti jiraate kirediitii herreega nageetiifan narra jiru isa ganaan kan falaadheetan. Asirratti wanti sheer godhu asirratti of ilaaluu yookaan gara duubatti deebi'u. Warri siviilaasdi ta'an yookaan immoo qaroominaan suuqa ga'an warri jennu nu bira waan haaraa barbaacha dhufu sana na yaadachiiste. Duudhaa ofii beekuu jechuun aartiin sana jechuun kan barattu yookaan immoo aartii barattaa miti yeroo barattu. Wanna beektu duudhaa kee waan argitee guddatte identitii kee yookaan eenyummaa kee akkamitti waan beektu san beekumsa keessan akkamitti kan biraaf sheer gootaa kallattii ittiin hojjettu baratta saayinsii isaa baratta malee aartii hin barattu jechuun yoo barattes seenaa aartii baratta seenaa biyyoota guguddoo baratta kanaan sheeriin godha sun fakkeenya amma akkuma ati dura kaaste biyya Ingiliz yookaan immoo warra amma afaan Ingiliffaa dubbatan barreessan isaanii inni guddaan waggoota baay'eef kan amma isaan faarsaa jiran William Shakespeare miti. William Shakespeare amma ati baratte kanaayyuu hin baranne yeroo sanatti. Garuu addunyaa kanarratti biyyoota muraasa hojii isaa kan afaan isaanitti hiikan ani ni hiikne jechuudha. Biyyi keenya hiikteerti fakkeenyaa Looreet Tsaggaayee Gabramadin. Kan akka hoteeloo Kingiliir kan biroos yoo xiqqaate Maakbees fa'aa warra jedhaman hojii Shakespeare jechuudha.
hiikameera biyya keenyattu. Sheekispiir garuu yeroo san hin baran. Maal barate inni akkuma inni dura jedhe duudhaa achi jiru. Fakkeenyaaf amma inni maayizii irraa ka'e yookaan himama irraa ka'e yeroo waan kana barreessu himama abbaan ta'e ilmi tokkoo fi intalti tokko seenaa kana keessa darbanii akkuma abbaan kee waan ta'e sitti himaa ture. Isa qabatee maal godhe gaafa sana hojjetu addunyaan jaalateef. Sheekispiir sana booda afaan Ingiliffaa irratti illee waan inni ad godhe jira. Kanaafuu dirqama barachuun dirqama jedhee yaaduudhaani akkuma ta'etti namni of barateetu waan biraa barachuuf of qopheessaa dura of barachuun homaa wanna nama shakkisiisuu miti. Barachuun dabalata yookaan immoo addunyaa biraa baruuf garuu addunyaa biraa baruuf kan kee dura agarsiisuun warri si barsiisus dursee sirraa wayi barachuu waan maluuf jechuudha. Kana sheeriin godha.